Kanaafi nurraa gala nuti hin barbaannu akkali tashaggarit arras borus kanan dubbadhu jarri nurraa gala nuti hin barbaannu daaqonoota qabna barsoota qabna abboolii keenya filanneerra keessattuu gadama guddaa mannaggashaa qabdu irratti nama afaan naannoo sanaa nama aadaa saba sanaa tuffatu fidaniirra kaanii jiru hin barbaachisu na jiratti. Qulqulluun eeyyee simanneerra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka boota miila dhiqee akkuma isin dhiqee isinis waliin keessan akka dhiqtan akka qulqulleessan jechaadha. Uummata keenya macaafa qulqulluun kan nu barsiisu. Uummanni keenya ol nama galchee miila nama dhiqa. Macaafa qulqulluu kan barsiisu isaanii miti. Ituu kana caalaa barannee garuu hammam akka uummata kanaaf qofa osoo hin taane biyya kanaaf nageenyi uumamu namni biyya lafaa kana keessatti nama kan gadi qabu amantiidha. Nageenya biyya lafaatiif illee amantiin aangoo guddaa qaba. Ani afaan dhugaan sinitti buufan afaan Amaariffaan yaa abbaa keenya jedhee xumureen fixan. Fuula kana keessan dura dhaabbadhee sin nossu afaan Amaariffaan yaa abbaa keenya jedhee xumureen fixu. Akkamitti nama afaan Amaariffaan yaa abbaa keenya jedhee hin dandeenye akkamitti afaan Oromoo afaan Amaariffaa dubbatte malee abbaa qalbii jijjiiranaa akkamitti qabadhan. Kanaaf abbaa argate kanatti immoo uummanni fayyadamuudhaaf fedha guddaa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni abbaa arganneerra abbaa nu ta'u arganneerra abbaan nu keessaa baheera hin simanna yeroo jennu itti fayyadamaa itti gargaaramna akka nu hiikan akka nu eebbisan qeesii akka nu taasisan daaqonii akka nu taasisan yeroo jedhee uummanni falmatu uummata kana dura goruu jechuun kun eebba osoo hin taane abaarsa jechuudha. Abbootiin keenya luboonni guddaa galatoomaayi akkasumas abbootiin gadaa fi haati siinqee inni eebbisaan jedha. Inni guddaan nuti yeroo ammaa kana keessaa gaafa abbootiin keenya ba'an yookaan abbootii keenya duukaa gaafa jirru inni dhaabbanna qooda keenyan gaafa jennu namni mata dureen dubbii koo namni naaf beekuu hin danda'u isa jedhudha jechuudha. Maaliif ani Oromoo keessaa gaafan dubbadhu Oromummaa koof Ortodoksummaa koo bal'iseen dubbadha. Oromoon galaana akka ta'e beekamaadha. Garuu Oromoon waliigalummaaf dadhabee isa jedhu ergaa dabarsa. Oromoon galaana ta'e osoo jiru tokko ta'uu waliigalummaaf dadhabaa. Namni gaafa rakkatee waan baay'ee boolla baay'ees ganuu danda'a. Biyyaa illee ba'uu danda'a. Akka kanaatti kan na dubbise kaleessa qabsoo guddaan Oromoon taasifateera, filateera, muddateera, bakka buufatee jira. Lammata irra deebi'ame muuduu hin danda'an. Abbooliin gadaa Oromoo keessa jiru kaleessa Oromootu biyya bulchaa, Oromootu gaafa Afrikaa bulchaa, gaafa Afrikaa dursa bu'ee kan dubbatu kan eebbisu Oromoo ture. Arramboon itti harka faannootti dhagnee eebbifamuu dandeenyu. Maaliif bataskaana keessa kilaashiin kaawwame, bataskaana keessa shugguxiin baattame, Monokseen gaafa saaxinii galu dura gaafa irratti dubbatamu bari gaafa taateen irratti taasifamu kanaan booda addunyaan fuulduratti du'aadhaan addunyaa fuulduratti du'aadha jedheeti achi keessatti askara kan baasu ciise yeroo sanatti garuu kilaashii masqalii wal bira kaa'a. Isaan doorsisni isaanitti nu doorsisani mootummaa rafii ergaa dabarsuun kan hin qabu jechuudha. Akka naannaa lixa shaggar irraa kan hin jiru. Kana maladhees kan guddadhee lixa shaggareera gaafa kana keessatti mul'uun isaanii meeshaa qabu. Mootummaa maaliif poolisii yookaan wattaadara isaa ergee jaroota kana maaliif fattashiisne nuti qiddaasee qaddasuudhaaf wangeela barsiisuudhaaf na sodaadha. Seenee bata mana qulqullummaa maaliif nu barbaadu warroota fuuldura Oromummaadhaaf gaafa jennee afaan Oromootiin barsiisnu xiggiitti galee qaaroon dha'uu danda'a. Maaliif kaleessa nama Phexroosini ajjeesanii turan sabbata irratti arras wanti kun jira. Jarri akka fardaatti gaafa nyaatan akka namaatti gaafa nyaatan hin ta'u warra kanaaf. Kanaaf nurraa gala nuti hin barbaannu akka lixa shaggaritti arras borus kanan dubbadhu jarri nurraa gala nuti hin barbaannu daaqonoota qabna barsoota qabna abboolii keenya filanneerra keessattuu gadama guddaa mannaggashaa qabdu irratti nama afaan naannoo sanaa nama aadaa saba sanaa tuffatu fidaniirra kaanii jiru hin barbaachisu na jiratti. Yoo timtaan mootummaan yoo bira nu ga'e nu haa ga'u abbootiin gadaa
akka Oromiyaa guutuutti dhageessanii baatanii yeroo dubbattan nu dubbadhaa. Qabsoo keessatti lafeen cabuun, dhiigni dhangala'uun, lubbuun darbuun illee ni jira. Kanaaf nuti kana irratti rakkoo hin qabnu. Kaleessas abbootii keenya irraa baranne birbirsa booroo kan jiru Abuna Phexros lafee isaaf dhiiga isaaf lubbuu isaa hin qusanne uummata Oromoof xaaliyaan biyyatti deebise. Warri Oromoo jibban arrasa deebi'anii galan jedhaniiru gaafa ammaa san jedhanii warri xaaliyaanii hin jaalanne warri Minilikiin faarsu Phexros hin dhiisanii warri Phexros akkasitti faarsanii nus wajjin faarsina ture. Waa'ee Minilikii nugusa ta'ee nugusni keenya Kiristoosidha. Phexrosidha kan biyya keenya hangafa kan ta'e akkasuma immoo lammaffaan yeroo ammaa kana biyya kan bulchaa jiru bara isaaniitti saraa taraan hin jedhanii namoonni warraabsan jiru baay'een isaanii mana qulqullummaa keessatti gaafa ol baanuuf gadi baanu. Nuyi kanaan raffoomu qabnu biyyi keenya handhuura keenya handhuurri shaggar biyya kan keenyadha. Eenyumtus bituus bulchuus akka hin dandeenye Oromoon biyya bulchuu beeka, Oromoon ammachuu beeka, guddifachuu beeka. Kanaaf qooqa isaa kanaaf yeroo ammaatti bulchuu fi guddifachuun waan jiruuf nuti namaaf jiliinfannee hin beeknu. Arras hin jiliinfannu garuu Oromoon iddoo tokko ta'ee baay'ee natti tolaan. Oromoon guutuun tokko ta'ee natti tola. Nuti warra gaddoo odoo hin taane warra abbaa gadaa waan hin taaneef kanaaf nama biraaf hin bitamnu. Abbootiin keenya gara hojii isaaniitti odoo nu baane nuti hin simanna. Gara lixaatti ni simanna, gara waatti simanna, gara hundaatti simanna. Odoo dafanii hojii irratti nu ba'anii bubbulchuun tiruu nama bulte lafee taati. Kanaaf isaan amma meeshaa isaanii galfatanii yookaan saanaapparii galchanii amma uummata keenya luboota keenya baaphaasota keenya fixanitti eegnaa miti. Gari baanee abbootii keenya bootatti galfannee eeggachuun nurra jira. Lammata irraan deemuun jedha akka kootti. Yoo kana ta'uu baate garuu nus waan biraati jechuudha. Haganuma taanee biyya kana keessatti amantaa kana keessatti namnaa ganaatu jiraachuun keenya Waaqayyoof galanni haa ta'uchuu barbaada. Maaliif ani abboonni muudaman qofa osoo hin taane abboonni muudanumtu hammeenya mana kiristaanaa kana keessa jiru baatanii Phaaphaasii ta'uun isaan keessa ta'anii haga Phaaphaasitti deemuun isaaniitu Oromoo ta'anii ani akkamitti akka ta'e anaaf gaafiidha. Waaqayyo immoo isaan tiksee bakka kana hundaanuu nu ga'e. Wanni ani dubbachuu barbaadu addatti manna amantaa keenya dimogiraafikaalii jijjiirteetti. Abboota qulqullootaaf kabajni kennamuu qabu Minilikitti jijjiiramaa wantoonni adda addaa deemaa jira. Mana kiristaanaa keenya keessatti Abuna Phexros abbaa keenya Magarsaa Badhaasaatiif taabonni hin hojjetamne Minilikiif garuu kallattii garaagaraatiin hojjetamaa jira. Wanna beeknu waan ifaan ifa walitti himnu waan ta'eef. Nuti naannoo naan irraa dhufetti faarsaan abbaa Phexros akka hin faarfatamne yeroo itti dhorkamutu jira. Ifaan ifatti jechuudha. Addatti garuu wanti ani kaasuu barbaadu wanti kun sochiin amma deemamaa jiru kun waldaalee hundumaa qaama mana amantaa jiru hunda giddu galeeffatee yoo deeme tokkummaadhaan yoo kaane waldaan guutuun caasaa wal keessaa ijaaratee yoo itti deeme hin milkoofne jedhee yaada. Haa ta'u Phaaphaasonni nu muudamaniiru weel hin fudhanna sirriitti duukas jirra garuu nuti muudnu malee nuyi keessa jiraannu malee kan jedhame ani akka kootitti isaan ashaboodha dirqama karaa isaaniitiin malee hin ta'u muudamni kun ka jedhu kaasuu barbaada. Lakki nuti ashaboodha keessaan dhabamnoo jedhame abboota keenya wajjin kan ture hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun immoo ashaboodha oli waan ta'eef nuti fudhanneerra abboota keenya. Addatti manna amantaa nu fakkaachuu qabdi jedhee yaada. Nu fakkaachuu qabdi gaafa jennu ani afaan kiyya manatti ittiin dhaladhee guddadhe afaan Oromoodha. Afaan Oromootiin ba'ee waggaa 7-8 booda ennaa waan dhimma amantii kana beekuu jalqabutti mana amantaa dhaqa. Mana amantaa dhaqee garuu kanan baradhu afaan Amaariffaati. Jechoota achii darbu baruun dura afaan Amaariffaa baruudhaaf waggaa 10-15 natti fudhata. Mana amantaa san keessa. Seeneen immoo sirna qiddaasee galatoo garaagaraa baruuf immoo ammas waggaa 10 gi'izii naaf fudhata. Ani mana amantaa keessatti wangeela sagalee Waaqayyoo osoo hin taane afaanan barachaa ture jechuudha. Kun hundumtuu maaliif gaafilee kallattii garaagaraatiin kaan qolachuudhaaf deebii gahaa kennuudhaaf kan qophooftan ta'a jedha macaafni qulqulluun.
isa san deebii kennuudhaaf barachuu osoo hin taane nuti afaan barachuudhaaf mana san turre jechuudha. Ani wanti ani dubbachuu barbaadu kuni sirratuudhaaf daandii qabatee nu fakkaachuudhaaf manni amantaa tuni caasaa mootummaan diriirse hordofuu qabdi jedhee yaada. Maaliif caasaa mootummaan diriirse hordofuu qabdi sirni barreeffamaallee ani qeeqa jedhee wanni kaasuu qabu macaafa qiddaasee afaan Oromootti hiikame keessatti giizidhaan illee afaan Amaariffaatiin illee taa'eera. Sirna barreeffama kutaa qubee Amaariffaa keessatti qubeen dhaan hin jiru. Amma isaanii ammas mana amantaatii bahuudhaaf uummata kanaaf gadhiisanii bilisaan uummanni keenya akka tajaajiluuf yaadamee natti hin fakkaatu. Kadhannaaf ol ka'aa jechuuf kadhannaaf ol ka'aa jechuu barbaadammoo maaliif akka Amaariffatti hiikame giizittis hiikame naaf hin galle. Sirna qubee afaan Oromoo keessatti dhaa yeroo hedduu fayyadamna. Isaan bira garuu daadhaan bakka bu'ame. Macaafa hiikames laaleera waan ta'eef. Haga kadhannaadhaan kaa jedhanii nu kaa'anitti ammas manuma san keessa jiru jechuudha. Akkanattiin sabni kun baratee biyya kana barsiisuu biyya kana jijjiiruudhaaf hin deemaa hin danda'amaa hin taa'u afaan Oromoo qofaan yoo hiikame maal qaba? Achi keessattis sirni barreeffamaa caasaa mana amantaa qabdu caasaa mootummaa hordofuu qaba jechuu barbaadeetini ani akka amma yaadutti barumsa isaan nu barsiisanis iddoo kana keessa yookaan mana amantaa kana keessa hin turre nuti. Aadaaf safuun uummata keenya wangeela mataansaa. Oromoon akkatti keessummaa simatanis hin beeka. Waan hundumaa akkatti abboonni qulqulloonni keessummaa simachuun dhiisnaa. Qulqulloota illee simataniiru jedha waan ta'eef macaafni qulqulluun. Eeyyee simanneerra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota miila dhiqee akkuma isin dhiqee isinis waliin keessan akka dhiqxan akka qulqulleessitan jechaadha. Uummata keenya macaafa qulqulluun kan nu barsiisu. Uummanni keenya ol nama galchee miila nama dhiqa. Macaafa qulqulluu kan barsiisu isaanii miti. Ituu kana caalaa barannee garuu hammam akka uummata kanaaf qofa osoo hin taane biyya kanaaf nageenyi uumamu namni biyya lafaa kana keessatti nama kan gadi qabu amantiidha. Nageenya biyya lafaatiif illee amantiin aangoo guddaa qaba. Tasgabbii biyya lafaatiif. Saniif ani addatti wanti kaasuu barbaadu ammallee wanni deemamaa jiru kun caasaa mana kiristaanaa keessatti abboota bakka buusanii baggoo adraagoot waan jedhamuun qeesonni daaqonoonni mindaan nyaanne 50-60 mana amantii tokko keessa galaa jira. Shaggar keessatti kutaa magaala galaan irraa hin dhufa hin beeka waan ta'eef tajaajilaadhaan illee. Wantoonni akkasii kun maaliif? They want to change the demography of Shaggar kana. Demograafii ishii jijjiiranii isaan fakkeeffachuu akka Finfinnee nu rakkisan kana rakkisuuf waan deemamaa jiru. Parsantii olaanaan Finfinnee keessa Shaggar keessa jiru warra Amaariffa dubbatu miidhamna waan jedhu kaa'aa jira. Ani waan baay'ee dheeressuun barbaadu nuti Shaggar keessatti akka caasaa mootummaa diriirfametti uummata keenya parsantii olaanaanis keessa jiraata. Lafa teenya dachee teenyas waan ta'eef afaan keenyan tajaajiluu qabna jechuu barbaada. Dhumarratti miidiyaa garaagaraa isin hordofa waan ta'eef qiddaasee maqaddas የማይችሉ ገብቶ አሃዱን ረሳናት እንጂ ጥሩ ቅዳሴ ነው ይቀደስ ነው jedhanii yeroo jedhamu dhagaan ture sanumaaf deebii kennuu barbaadetiin ahaduu rastan saayhoon tokkicha abbaan qulqulluudha tokkichi ilmi qulqulluudha tokkicha fuura qulqulluudha jennee baane jedhee deebisuu fi barbaadetiin maaliif tokkummaa beekna sirriitti Oromoon barsiisanii sirriitti eenyumtu biyya lafaa kana keessatti addatti eenyu akka tokkummaa qabu hin beekna waan ta'eef Waaqayyoon nu eebbisu nu faana haa ta'u abboota keenya cinaa jirra nuti akka Shaggarittis koree keessa sin jirra caasaa ijaaramuu qabu hundumaa nu gorsaa nu qajeelchaa akkamittiin akka deemnu nutti hima kallattii saniin itti deemna. Naaf galcha beekaatee osoo hin taane akkuma carraan nageettini waan xiqqoo dubbachuu barbaada. Biyya kana keessatti waan tokkotu kan nuti ilaalaa jirru. Abboonni akka Phexros
furtuun mootummaa Waaqayyoo isin hirka jira jedhamee aangoon lubummaa kennamee fi furtuu kanaan hidhuu fi hiikuu dandeessu isin ittiin jedhame. Hiikuu dhiisanii yeroo ammaa kana furtuu mootummaa Waaqayyoo hiikuu kanaan hidhaa jiru. Kana baay'een keenya beennaa miidiyaa irras argaa turreerra. Akkuma miidiyaa hordofaa turre tokko tokkoon keenya godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waan baay'eedha kan nu argaa turre. Paappaasiin lixa Wallaggaa irra turan maal akka gochaa turan beenna. Abboota guutummaa yoo isin afaan Oromoo qaddastan afaan Oromoodhaan yoo isin qaddastan dhalli keessan dhala waan go'a taatu kan isin dhalchitan isinii hin guddatin jedhamee sadarkaa amma kanarra ga'ee Oromoon yeroo itti aangoo hiikuudhaan hidhamuu argachaa ture jira. Har'a garuu torban lama jijjiirama torban lama caalle keessatti abboonni hidhaman kun abboonni paappaasii duraan turan kanaan hidhaman jijjiirama torban lama caalletti eebbifamoo abbaa Gabreeliin dhaqanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti luboonni akka afaan Oromoo qaddasaniif kan hidhamee ture irraa ka'eera. Inni lammaffaanii biyya kana keessatti maaltu jira? Anatu si bulchaa fi anatu si beekaa jira. Magaalaa Finfinnee keessa taa'ee wayyaa gurraacha uffatee anatu si bulchaa afaan Amaariffaa yoo dhageessu ta'e galateeffachuu hin dandeessu. Ortodoksii keessatti kan jedhu kun guyyaa irraatii kaasee guyyaa gaafa sanaatii kaasee soba dubbiiti hin hojjetu biyya kana keessatti. Tasumaallee waan ta'uu hin dandeenyedha. Wareegamummaa tokkoon keenya fudhachuu qabna. Ani afaan dhugaan isinitti buufan afaan Amaariffaan yaa abbaa keenyaa jedhee xumureen fixan. Fuula kana keessan dura dhaabbadhee isin nossu afaan Amaariffaan yaa abbaa keenyaa jedhee xumureen fixu. Akkamitti nama afaan Amaariffaan yaa abbaa keenyaa jedhee hin dandeenye akkamitti afaan Oromoo afaan Amaariffaa dubbatte malee abbaa qalbii jijjiirannaa akkamitti qabadhan. Kun akka kootti anaaf akka kiyyatti anaaf hin danda'amu. Waan tokkittiin immoo sagalee koo kan akka gurreef akka naa dabarsan waan tokkittiin barbaada. Dhaamsan qaba mootummaa biyya kana bulchaa jiruuf. Innis maalidha? Keewwata 11 seera mootummaa irratti kan barreeffamee jiru akka nu kabachiisu. Mootummaan amantii keessan galu, amantiin immoo mootummaa keessan galu kan jedhu kana akka nu kabachiisu barbaada. Innis maaliif yoo jettan biyya kana keessatti nama iyya danda'udha. Biyya kana bulchuu kan danda'aa jiru yeroo ammaa kana kan sagaleen isaa fudhatamuuf sagaleen keenya ukkaanfamuu danda'u hin jiru. Nuun sababa warri kaabaa nutti iyyaniif jecha afaan keenyaan galateeffachuun dhiisnu afaan keenyaanis mootummaa Waaqayyoo nutti lallabamuu dhiisu. Gataan siyaasaa Oromiyaa irratti gatamaa jiru yeroo ammaa kana nurraa ka'uu danda'uu qaba. Kanarraa kan hafee namni kam anatu sii beekaa anatu sii bulchaarraa kan dhufee namni kamiyyuu yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessa lixee waan afaan barbaadeef siyaasa barbaadeen irratti gatuu hin qabu. Kanan jechuu barbaada ammas irra deebi'ee waan jedhu mootummaan amantii keessaa bahu amantiin immoo mootummaa keessaa bahu iddoon itti biyya kana keessatti iddoon itti faannoon itti hidhannoo geggeessaa jiru bataskaana keessa mootummaan akkamitti kan arguu dadhabe. Waan baay'ee yeroo argamaa ture. Xaqalaa beete kanatti keessatti gaafa xiitiin qabamaa ture qabanii eessa geessan? Kana maaliif tarkaanfii irratti hin fudhanne? Phexraawiyaan jedhanii warroota isaan magaalaa Finfinnee keessatti leenjisaan turan waraanni magaalaa Finfinnee keessatti leenjisaa turan akkamitti tarkaanfii irratti fudhachuu dadhabe? Akkamitti gaafa namni tokko immoo afaan koodhaan hin galateeffadha gaafa jedhu akkamitti siyaasa ta'e? Akkamitti zaranyinnatii ta'e? Kanaaf wanneen kun irra deebi'amee karaa mootummaa nu ilaalamuu qaban jedha. Guddaa galatoomaa. Akka guutuu Oromiyaatitti wanti gara keessanii nuuf ka'e isinis kutaa lallabaa hundarrattuu Oromiyaa irratti dhaqxanii wanti isin gaggeessitan marii isin gaggeessitan baay'ee bareedaa hordofaa turre. Sababbiin isaa maaliif yoo jenne inni jalqabaa dhimmi kun dhimma fayyinaati. Fayyina yeroo jennu immoo dhukkubsataan baay'ee socho'uu hin danda'u yookiin immoo akka fedha isaa tarkaanfachuu hin danda'u. Yeroo baay'eedhaaf gaa'aa'u namni
naannoo kana keessa jiran dhukkubsachaa turre. Dhukkubbiin kun immoo yaa dhukkubbii lubbuutiin beekamaa jechuudha. Sababbiin isaa maali yoo jenne namni akka wangeelatittis yoo ta'e akkuma mirigaatittis yoo ta'e namni waan dhaga'uun barachuun isa barbaachisaa, hubachuun isa barbaachisaa. Sana yoo ta'e malee amanuu hin danda'u jechuudha. Kanaafidha wanti amma adeemsifamaa jiru yookiin immoo sochiin amma adeemsifamaa jiru kun isa kanaadha jechuudha. Sababbiin isaa ortodoksummaan yookiin immoo manni kiristiyaanaa ortodoksii tawaahidoon Oromiyaa keessaa bahaa jirti. Fayyina Kiristoos kennee amantaan kun amantaa sirriidha. Nu qofa osoo hin taane warra amantaa kana amannu qofa osoo hin taane warri namanneeyyuu warra amantaa kanatti namanneeyyuu sirrii ta'uu ishee hin dubbatu jechuudha, hin beeku jechuudha. Haa ta'utii garuu amantaan kun immoo Oromiyaa keessaa bahaa jira. Sababa maaliitiin yeroo jenne tokkoffaa irratti wanti dubbatamu dhagahamu yookiin immoo isaan kan dubbatamu manni kiristiyaanaa kan dubbattu irra caalmaatti afaan Gi'iziiti itti fufeeti immoo Amaariffaadha jechuudha. Oromiffaan baay'ee itti tajaajilamaa hin jiru. Sababa kanarraan kan ka'e egaa kun hundumtiyyuu ta'aa jira jechuudha. Dhaloonni ammaa kun immoo wanta hin dhageenyeen wanta hin hubanneen kana hubachuu qabda yeroo jedhamu fudhatu jechuudha. Kanaaf amma kaka'umsi amma ka'e kun muudamni amma taasifame kun isa kanarraa kan ka'edha jechuudha. Rakkoo baay'ee keessa darbamee gatiin baay'een kaffalamee ummanni hedduun isaa mana kiristiyaanaa keessaa ba'eeti jechuudha. Ummanni mana kiristiyaanaa keessaa ba'e sun akka mana kiristiyaanatti deebi'uuf abbaa barbaadaa ture, abbaa argateera jechuudha. Kanaaf abbaa argate kanatti immoo ummanni fayyadamuudhaaf fedha guddaa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni abbaa arganneerraa, abbaa nuu ta'u arganneerraa, abbaan nu keessaa ba'eera hin simanna yeroo jennu itti fayyadamaa, itti gargaaramna, akka nu hiikan, akka nu eebbisan, qeesii akka nu taasisan, daaqonii akka nu taasisan yeroo jedhee ummanni falmatu ummata kana dura goruu jechuun kun eebba osoo hin taane abaarsa jechuudha. Hafuura hawaasi miti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee egaa wantoonni amma gara mormiitiin jiran ka'aa jiru baay'ee kan nama saalafachiisudha jechuudha. Dhuguma abbootii turanii, dhuguma mana kiristiyaanaa keessa turanii, dhuguma nama hafuuraa turanii wanni nama jechisu heddumina isaatiin jira jechuudha. Kanaaf amma nuti akka shaggaritti hojjetamuu kan qabu shaggar akkuma jenne bakka diinagdeeti, bakka siyaasati jechuudha. Bakki kun bakka guddaadha jechuudha. Inni kuni kaleessa Finfinnee keessaa amantaa qofaan osoo hin taane namni siyaasumaan irra dhiibamaa ture jechuudha. Amma immoo guyyaan Waaqayyo guyyaa qabagaa, guyyaa kana nuu kenneera, guyyaan kunis kana fideera jechuudha. Kana waan fideef guyyaa kanatti fayyadamne itti tajaajilamuu danda'uu qabna jechuudha. Afaan keenyan Finfinnee keessatti qaddafamuu qaba. Afaan keenyan shaggara keessatti sagalee Waaqayyo dhagahamuu qaba. Waan jedhu sanaadha malee kaayyoo biraa karoora biraa namni qabu hin jiru jechuudha. Garuu warri kaleessa wantoota adda addaa mana kiristiyaanaa keessatti gaggeessuu baraban arragaa isa kana deeggaruu dhiisuu danda'u, gufuu itti ta'uu danda'u. Inni kun immoo amma yeroon isaa gaheera jechuudha. Kanaaf nurraa kan eegamu jabaanneet hojjannaa, warri gufuu nutti ta'uudhaa deeman lakki dhiisaadhaa jechuun ni barbaanna. Lakki dhiisaa kuni nama hin baasu, rakkoo biraa keessa nama galchaa, mirgaa namummaa nama sarbuun sirrii miti. Waaqa birattis nama birattis fudhatama hin qabu. Mirga uuman nuu kenne, mirga Waaqayyo nuu kenne nurraas sarbinaadhaa jennaani. Kan biraa immoo abbootii muudamni lama hin jiru. Egaa seera mana kiristiyaanaa tarii akkuma kaleessaa sana ummata bira hin geenye macaafonni inni fitaa nagasti, inni siraata tsiyoon, inni jedhamu sun yookiin immoo seeronni mana kiristiyaanaa sun ummata harka hin geenye jedhameetoo tarii sana jedhamuu danda'a. Hundumtiyyuu namoonni hundumtiyyuu harka isaati irratti seerota mana kiristiyaanaa qabateera, dubbiseera, hubateera, lakki dhiisaa inni sunis nama hin baasu. Kaleessa qinnoonaan hun jechaa turtani, har'a immoo lakki dogmaa diigaa jirtu jechaa jirra nuti. Sababbiin isaa muudamni lama hin jiru waan ta'eef. Kanaaf muudama kana nuti kan deeggarru seera mana kiristiyaanatiin. Kaleessas abbootiin keenya yeroo muudama kana taasisani tokkoffaa irratti seera kana osoo hin beekin, seera kana odoo hin hubatin, seera kana odoo hin dubbisin wanti itti galame hin jiru. Har'as immoo lakki yoo isin hin jennu yookiin immoo muudamni lama hin jiru yoo jennu
sanuma mana kiristiyaanatuma seera ishiituma bu'uura godhanneeti jechuudha. Sana hin taane yoo ta'e seera kana hin cabsitu yoo jedhame kuni amantaadha waan ta'eef amantaa biraa uumuu barbaadanii jiru jechuudha. Sababbiin isaa dogmaa isa jennuun kuni amantaadha waan ta'eef amantaa wanni faalleessu hin danda'amu. Amma Phaaphaasiin muudame kuni lammata haraka irra keenya Phaaphaasii muudne yeroo jedhani hin danda'amu. Garuu maaltu danda'ama mirkaneessina yoo jedhan mirkaneessan tole inni fudhachuu dandeenya. Kanaan alatti garuu wanti itti adeemamu wanti sirri amma godhamaa jiru sanaan nu dhoofu itti nu fufsiisu wanta biraa fidaa kan jedhu sana yaada qabna. Galatoomaa.